يا سبخو ابشرني بريتي يا لبني خو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي يا لبني خو ابشرني بريتي يا سبخو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي دينا هيرنا مالاتوي توفتر سمالي ديرون دام باتوي بيلي سما دوغا خداري نركبتوي ديغا في لفه حملو بومباتو دينا هيرنا مالاتوي راس مالي ديرون دام باتوي بيلي سما دوغا خداري نركبتوي ديغا في لفه حملو بومباتو يا سبخو ابشرني بريتي يا نميتو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي يا سبخو ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي Shamaa kabajamtoota fi jaalatamtoota uummata Oromoo sababa kanneen biyya addunyaa garaa garaa keessa jiraatan kanneen Oromiyaa bal'oo gubbaa jiraachaa jirtanis uummata keenya kan biyyoota Saudi Arabiyaa keessatti baay'ee rakkachaa jiraniif sagalee waliif haa taanu. Uummanni baay'ee dararamaa kan jirudha. Yeroon tunis yeroo qorraatee laftis laftee ni qorraa wanta uffatanii fi wanta nyaatan wanta dhugaatii dhaabanii baay'ee kan rakkachaa jiranidha. Keessattuu qaamni dhimmi ilaallatu biraan nuuf gahaa jedhanii viidiyoo baay'ee gallakkisaa jiranii waraabaa jiranii hamtuun isaanidha tuni uummata Oromoodha maaliif dhukkubsuu dhabde maaliif qaama dhimmi ilaallatu dhukkubsuu dhabde. Hayyootan keenya kan biyya keessadhaa kan akka sheekolee jechuudha kanneen amantaadhaan hundaaf sagalee akka nuuf taatan qaama dhimmi ilaallatutti nuuf iyya nuu dabarsaa jedhanii isinitti iyyachaa kan turanidha. Nuti immoo rakkoon biyya ambaadhaa tuni waa wal gaafatan hin qabdu. Haa ta'uuti malee namni biyya keessatti rakkatus kan biyya ambaa tuni daran jechuudha. Hacuuccaa biyya lamaati. Namni biyya ofitti yoo galee du'ellee womaatii miti. Kafan argataa, awwaalcha argataa. Kana immoo biyya keessatti callisee ilmi namaadhaa kun akkanatti garaa uummata Oromoodhaa kan beekte biyya Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran kan calliftanii ilaaltan baay'ee tokko waan nama gaddisiisu isaanilleen komii guddaa uummata Oromoorraa qaban kanneen biyya keessatti. Inni iyyaa jirtanii galatoomaa jecha akkamitti haga yoom callisa haga yoomitti beektee gochi kun deema waggaa 2 waggaa 3 fudhatee jira kan tikeetii xayyaaradhaa galuudhaaf fudhate irratti dhaabbatee ture waggaa 2 akka irraadha jechuudha. Namni tokko immoo inni ala jiruus akkuma waan hidhaa keessa jirutti jira qabaan hin dhaabbanne rooroon hin dhaabbanne inni ala jirulleen waan akka qabaan irratti har'aa fi boru sa'aatii kamnarra geessa jedheeti uummata ofirratti eegaa jira. Innumti ala jirulleen jechuudha. Garuu ammoo
innumti ala jiru kunillee gara tikkeetii kutatee galuudhaaf akkamitti furmaata tokkollee dhabe qaamni dhimmi ilaallatu waan kanallee akkamitti nuuf furuu dhabeedha. Uummanni baay'ee kan rakkachaa jiru waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee rakkoo meeqaaf saaxilamaa jira. Maaliif kun tahe maaliif mootummaatti nuuf iyyannoo maaliif gahuu dhabdan duraan waggaa hakka har'aadhaan nama cinaa tokko irraa gashaanii irra guddaa dhiisan jechuudha. Nama akkuma 100 lakkaahamu nama 10 lakkaahamutu mana keessa jira. Shamarran hin jenne dargaggeessa hin jenne daa'ima hin jenne baay'ee rakkachaa kan jirudha namni. Kan hin baaseen dhufee dubbisaa hin jirre. Kan ammoo beektee dhimmi tokkolleen dhimmi ilaallatu kan beektee iyyannoo karaa mootummaatti nuuf hin galchinidha. Uummanni baay'ee kanallee komii irra jira. Waa hundaafuu osoo gama tokkoon haga dandame tokkotti sagalee waliif tahee dhiibbaa barbaachisu gama mootummaatti godhanii dhiibbaa hoggaa jennu gaafima beektee karaa seeratiin gaafatanii namni kun lammii biyya tanaati karaa biyya isaaniidhaa galcha akkamitti namni jiru dhabameedha. Qaama dhimmi ilaallatu jedhanii miidiyaaleen yeroo isaan laayivii bahanii viidiyoo achi gallakkisan qofaa uummata Oromoo kanaaf beektee jecha isaanii irraa dabarsa malee waan uummanni kun keessa jiru kun lammii keenya jedhee waan isaan irraa odeeffannoo fudhatu hin qabu. Yeroo isaan laayivii bahanii viidiyoo maxxansan qofaa viidiyoo san fuudhanii miidiyaa irraan fiigan malee waan sagalee ta'aniif miti. Maaliif kun uummata Oromoo irratti raawwata? Lammii biyya Itoophiyaa irratti maaliif raawwatama? Baay'ee kun gadda guddaadha. Uummata Oromoodha kan biyya garaa garaa keessa jirtan ardii lafaa tana addunyaa gubbaa namni jirtan uummata Oromoodha uummata Itoophiyaadha warra Saudi Arabiyaa keessatti manadhaa keessa jiruuf sagalee tahaadha. Dirmadhaafidha. Bira dhaabbadha. Lammiitu lammiidhaaf gaafa rakkoodhaan wal haa furruuti. Gaafa nagahaatis wal quba haa qabaannuti. Gaafa rakkootis wal quba haa qabaannuti. Namni kamuu akka amantaa isaatiin uummata kana duhaa gootanii akka uummata keenya bira dhaabbattan. Namni inni ala jiruus akka waan hidhaa jirutti baay'ee cinqamaa baay'ee dararamaa kan jirudha. Kun immoo kan raawwachaa jiru gama mootummaa Itoophiyaati malee gama mootummaa Suuditii miti waan ta'eef uummata Oromoodha uummata Itoophiyaadha uummata keenya bira dhaabbadha. Du'aayii godhaafidha. Gama dandahame sagalee isaanidha. Gama mootummaatiin gahaa uummanni kun akka biyyatti galu tumiisa fi du'aa fi guyyurraa beektee namni osoo hin duunin hafu xiqqaa guddaadhaan miidhamaa jira namni namaadhaa kun. Kanaafuu uummata keenya bira dhaabbadhaadha. Sagalee waliif taasin hin jenna. Dhaamsi tana gaggabaabduu akka dhageessaniin sagalee waliif tahaa ulfaadhaa galatoomaa isin hin jennu uummata Oromoodha. Yakka wayii hojjennee miti. Anas keessatti dararamaa jirru. Kunoo haala kanaan dararamaa jiraachuu nama akkuma agartan kanatti kunoo akkanatti jiraa jechuudha ilmi namaa. Adaraa sheer godhaa waliin nu ga'a. Rakkoo adda addaatiif saaxilamu jira. Uffanni keenya kiisiidha. Wanni godhannu hin jirtu. Haaluma kanaan jiraachuu kunoo akkanumatti. Rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jirra. Obboleeyyan kiyya sheer godhaa adaraa sheer nu godhaa akkanatti jirra. Si ergeetiin jira rakkoo kanaaf saaxilamu jirra. Obboleeyyan kiyya sheer nu godhaa adaraa qaama dhimmi ilaallatu biraan nu ga'a. Namni keenya rakkoo amma nan jaamneen dararamaa jirra. Akkuma agartan kana akkanatti jirra jechuudha. Mee sheer godhe adaraa. Feestaalummaan kunuun nurra ciramee jira. Wallaahi feestaalummaan kunuun nurra ciramee jira. Rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jira. Adaraa sheer godhaa waliin nu ga'a. Qaama dhimmi ilaallatu biraan ga'a. Namni maatii hin qabne jiru. Namni obboleessa hin qabne jiru. Namni obboleettii hin qabne jiru. Dhalaanis akkanuma jirti. Dubartiinis akkanuma jirti. Namni maatii hin qabne jiru. Namni obboleessa hin qabne jiru. Namni obboleettii hin qabne jiru. Kan abbaa hin qabne jiru. Akkanumatti jiranii jechuun biyya kana keessatti akkanumatti kunuma dararamaa jiranii.
kunoo haaluma agartan kanaan namni keenya akkanatti jira jechuudha. Akkanatti dararaa adda addaatiif saaxilamutti jira. Kunoo akkuma agartan kana jira jechuudha namni keenya. Akka agartan kana keessa jira jechuudha. Namni rabbiin fayyaa sii kenne ka bobbaatee galu jirtu, ka dalagattee galu jirtu, ka bareedinaa keetiin ol kaatee qoonqoo godhattee nyaattee dhugu jirtu, ka bareedinaa keetiin bishaan as fudhattee dhugu jirtu. Carraan ara nu mudate kun obboleeyyan kiyya. Sillee mudachuun mala. Kaisaafuu warri Suudii Arabiyaa keessa jirtan ka dhiiraatii fi ka dhalaa carraan ara nu mudate kun obboleessa kiyya obboleettiitii sillee mudachuun mala. Rabbi si mudin nurratti sirraa haa guutu. Sheer godhitu maqaama dhimmi ilaalatu jedhan beeku. Kaisaafuu obboleeyyan kiyya ulamaa'ota keenya warreen daawwaa godhan daawwaa adda addaatiif muhaadaraa adda addaa irratti hirmaachaa jiran obboleeyyan keenya lammii ta'an tarakkachaa jirtu sanaaf sagalee nuu ta'a adaraa kana isin dhaamna. Rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jira. Falmataa sabaa si deebiseen jira bar shabakaa kan keetiitu mungkin. Shabakaa kan keessa reeffatu si deebiseen jira bar. Kunoo akkasitti jirra obboleeyyan kiyyaa sheer godha.